jenne nagaa isin gaafanne ammallee irra deebine yooyyaa harkisan fuune ana haa dhufu wayyo akkam jirtu nagaa asham isin jenne jira sagantaan keenya jalqabee jira gabaasii mataan dureen irra haasa'uu deemnu waan gurguddoo sadii irra haasa'uu deemna ka jalqaba wani nu irra haasa'uu deemnu ka jalqaba dubbii taayyee wa barreessee jira dubbii taayyeen barreesse kana okay me yeroo takna eega OMN itti sagantaan OMN dhufaa jira namni jedhanatti himaa jira yoo sagantaan OMN jiraate jechuun OMN keessa baanee gaddeebina OMN dubatti sagantaa OMN itti jira jechaa jiranii keessa bahee jechuun yoo OMN sagantaa isaa fixate gaddeebiya mee halaalute Oromiyaa Media Network okay maali jechuun OMN kan inni qabammatti OMN sagantaa isa okay sagantaa diasporaati jechuun OMN haasa'uuti kun sagantaa diaspora naannoo garii jechuun godhaa jira hayya sanitti fufna waa'ee Jawaar Mohammad taayyee waan inni barreesse sun ammoo jechuun dhaamsi kun hiikan isa maali waan jedhu irra haasa'uu deemna hiika isa jechuun OBN jechuun sagantaa inni qabate kan inni ittiin dhufu argitanii jirtanii siyaasa Oromoo didiigaa Oromoo dadhabsaa qabate ittiin dhufee jira OBN jechuun oduu inni odeesse ka olola sun irra xiqqoo tokko dubbannaa garuu wanni guddaan takkini himalli kafaa'oo ka gara Jimma dhaabachaa hin jiru gara Jimmatti deemaa jirra gibee gamatti bu'uu deemna jechuun karaa gibee gamatti jechuun wal dorgommiin Biltsiginaa Ashaagireetii fi akkasumas kafaa'oo Jawaar Mohammadeetii fi Baqqalaa Garbaa faati maal fakkaataa ka jedhu irra dubbachuu deemna Jawaar karaa Jimmattu himaluutu jira Ashaagireen ammoo karaa baha jiddu galeessa dhufaa jira gara Dubaay dhufaa jira diasporaan Oromoo ka Dubaay akkamitti isa eegaa jirtan diasporaan Oromoo ka Dubaay akkamitti Ashaagiree eegaa jirtan Ashaagireen simannaa akkamitti isaa mala achitti sunillee irra dubbachuu deemna mata dureen tokkoffaa sadaffaaleen hin jira irra haasa'uu deemna suniin duratti ammoo jechuun daawwattoota jaalatamoof kabajamoo daawwatni onnee siyaasaa Itoophiyaa akkamittu oolee maaltu jira oduu torbaan kana gurguddoo isinitti himuu deemna oduun torbaan kana gurguddoon ijoolleen naannoo Amaaraa ka yuunivarsiitii Dambidollottu qabamte yookaan butamte ijoolleen sun argamtee jedhu oduun guddaan saatalaayitiin Abiyyi barbaade ijoollee dhabee waraanni Abiyyi naannoo Oromiyaa lixa haga danga Suudaan haga naannoo Asoosaa Benishangul keessa barbaade dargaggeen dubartoonni yookaan shamarran naannoo Amaaraa ka butamanii dhokatanii bakki dhokatan irra jechuun argamanii jira oduun gara naannoo Amaaraa gubbaa dhufe jalqabaa jechuun garsanitti argaman jechuun dubbatee jira garii isaanitti argaman magaala Bahar Dar magaala gudditti naannoo Amaaraa keessattuu argamte saatalaayitiin Abiyyi barbaade warri dhabe saatalaayitiin Abiyyi barbaade dargaggeeyyi kan dhabe shamarran kan dhiifam shamarran kan barbaade dhabe waraanii barbaade dhabe dargaggeessi Amaaraa qaroon takkin ijoollee kana magaala gudditti Bahar Dar keessattuu argee jira jedhan Bahar Dar keessattuu warri dhokate kanu barbaadaa bahanii ka dhokatan jedhanii odeeffamaa bahe eessadha magaala kam keessatti magaala Dambidolloo Qeellam Wallaggaa keessatti ka ijoolleen argamtamoo magaala gudditti naannoo Amaaraa Bahar Dar keessattuu argamee jedhame odeeffamaa jira diraamaan kijibaa tuulaan dhara diraamaan kijibaa ka jechuun odeeffamaa bahe diigamee jira jalqaballee Oromiyaa keessatti waraan hin taane ummata Oromoo gubbaatti Wallaggaatti labsisiisuuf malee namni butame takkalleen hin jiru kijibaa jechaa baan namni butamee hin jiru yoo butamellee kunini shira yookaan ashaaxirii siyaasaa Ashaagireen faatii godhanii Abiniin faatii godhan Izeeman faatii godhan isaatii godhee ammallee maali asraati miidiyaan godhee siyaasa dharaati kijibaati oduu kijibaa jechaa baan oduun sun dhara ta'uu mirkaneeffannee oduun jechuun butamuun sun dhara ta'uu mirkaneeffannee warri ijoollee dhokse ijoolleen jechuun ka saatalaayitii fi waraanii Abiyyi barbaade dhabe Bahar Dar keessatti argamtee jirti jechuun wanni nama ajaa'iba takka maalidha ijoolleen dubbii kijiba uumuu ijoolleen Dambidollotti butamanii dhokatanii yookaan dhossanii
akkamiin bahar daaritti argamuu danda'an jennaan saayintistoonni naannoo amaaraa waan kan ibsuuf yaalanii jiran laftiin naannoftiin jedhe laftiin naannoftiin durii ji'oogiraafii keessa baratanii hin jirtanii aduu miti kamaru lafattu maraa kanaafuu namni dambidoollootti butame yookaan namni mandiitti butame yookaan ammoo namni gidaamitti beegitti butame naannoo amaaraa dambacaatti argamuu ni mala yookaan bishanaatti argamuu ni mala yookaan mooxa yookaan qaraaniyo yookaan ammoo qolla dibba yookaan ammoo armaacoo naannoo amaaraa kan bira baardar argamuu ni mala kanaafuu lafti waan naannoftuufi lafattu naannahe ijoolleen kun jechuun lafti naannofte jechuun ka dambidoolloo magaala bahar daaritti argaman jechaa jira qoosa namni butam jalqabaayyuu hin jiru jechaa baane qoosa ta'uun isaa kana kalatti mirkaneeffan diraamaan garuu itti fufee jira ijoolleen argamtee eegii jedhaniin duubatti gurbaan xiqqaan ijoollee argee ijoollee saatalaayitii foraanii barbaade dhabe eegii jedhaniin duubatti amma saalfatanii jechuun diraamaan kun akka muuviin irra nyaatame beekame waan jiruufi amma jechuun tapha jijjiiranii jiran warri argame ijoollee miti warri ijoollee waliin hidhata qabuu jedhanii diraamaa itti fufsiisuu barbaadaa jiran duraanuu namni butam hin jiru garuu maqaan butameetiin dabii hedduun miidhaan hedduun naannoo wallaggaa gubbaatti waraanii hamaan labsame oromiyaa fi oromoo gubbaatti miidhaan hamaan dhaqqabee jira jechuudha garuu haawwan ijoolleen argamte jedhanii haawwan naannoo amaaraa keessa jiran ammallee tanan lijeen ayyaachuu jechaa boochisiisaa jiran lijeen ayyaachuudha warri kan alaayyanim jedhan ammoo ijoolleen argamte jechuun bahar dar dhoksaa jiran lijeen ayyaachuu alaayyanim tapha ijoollee ka durii san beeytanii taphuma gossanii taphachaa jiran tapha siyaasaa jechuun miira haawwan amaaratii fi maatii uummataa kakaasanii jechuun oromoo gubbaatti qabxii siyaasaa argachuu fi goolii irgoolee abiyyiin fide abiyyiin irratti goolii galchaa jiran asiin nafxanyaan goolii irraan galcha asiin jawaar goolii irraan galcha nafxanyaan gara hundaan jechuun abiyyichi nafxanyaan inni mataan isa nafxanyaan gooliin hedduun irraan galee jira kanaafuu wanni butamuu kunin kalijeen ayyaachuu kun itti fufee jira garuu ijoolleen ammoo argamtee jirti jedhan ijoolleen butamti jedhamtee yaadamte jechuun bahar daar keessatti argamtee jirti jechuun kan kanutti hima siyyumta shoomettu hime jechuun siyyumta shoomee arri saalfatee jechuun akka guchi mataa isa maansi keessatti awwaalee jira maal jennuun oduu wal dhoofti baasee jiru ijoolleen argamtee jirti akka hundaafuu ijoolleen butamtiin jirtu kan beeka kun jechuun diraamaa naannoo amaaraatiidha kan naannoo oromoo gubbaatti duul ittiin banuu fi isaan itti fayyadamanii oromiyaa gubbaatti duul ittiin banuu fi kan itti fayyadaman diraamaa kijiba ta'uu beeka oduu biraa xayyaarii Itoophiyaa jechuun sararri xayyaarii Itoophiyaa karaa chaayinaa balalii godhu hagamma hin dhaabne chaayinaa keessin beeytan dhukkuba hamaattu seene dhukkubi sun kalee qof nam 83 ijjeesee jedhamee dubbatamaa jira corona virus jedhama dhukkubni kun maqaan isaa corona virus jechuun humni xayyaaraa Itoophiyaa jechuun dhukkuba kan Afrikaatti fiduu danda'a jedhee sodaa guddaatu jira pirezidaantiin keenya Uhuru Kenyatta sararri xayyaara Itoophiyaa gara chaayinaatti balalii godhu dhaaba jedhee gaafatee ture Itoophiyaan garuu ammoo jechuun balalii hin dhaabne jedhan koronaan dubbatee jiraadhan chaayinaa irraa silaan Itoophiyaan seenaa garuu biyyatti nagaa hin qabdu jechuun tasgabbii waan hin jirreef nagaa kiyyaaf sodaadhee Itoophiyaa irraa hagamma miil dhaabadhee malee Itoophiyaa seenuun salphaadha jedhee koronaan dubbatee jedhama qoosa feesbuukiti koronaa vaayirus sila biyyiin seenaa Itoophiyaa keessa ammoo nagaan hin jirtu seenee jennaan dhukkubsataa kiyyaa bitaanuu sodaadhaa jedhee corona virus sodaatee hafee malee Itoophiyaan seenaa jedhan garuu corona virus dubbatee jira virusin na caala hamaa jira virusin jechuun ashaagira jedhan virusin abiyyi jedhama ka wallaggaatti gujiitti booranatti ka benchi maajitti kafa shakkaatti kan baatatu nam fixaa jiru virusin hamaan hin jira virusin mirgilmaan nama dararaa jira kanaafuu jechuun anin jechuun nagaa kiyyaaf tasgabbiif sodaadhee jira hagi Itoophiyaa keessa jechuun hagi tahetti nagaan hin bu'ini corona virus xiqqoo hin sodaadhaa hin dhufu jedhe qoosee jedhan jechuun ka corona virus sana jechuun oduu guddaa tokko dhageettanii jirtan torbaan kan keessatti oduu guddaa tokko dhageettanii jirtan qeessis Balaay Mokkonnin man lubummaa Oromiyaa irra taabota tokko qabatee Washington DC fidee jira taabota maqaa isaa maal jedhama waggaas Fayyisaa Addunyaa jedhama maqaa moggaasannan hayi Fayyisaa Addunyaa akkamiin taabota ta'uu danda'a jechuun maqaan taabota kan ittiin beennu maqaa afaan Gi'izii ta'uu qaba afaan Giriikii ta'uu qaba yookaan ammoo afaan Ibraayistii ta'uu qaba malee Fayyisaa Addunyaa jedhamee taabota jiraachuu hin danda'u Fayyisaa Addunyaa maqaa Oromoo waan taateef fudhachuun barbaadu Fayyisaa Addunyaa ta'uu hin ta'u ichaa bahan amma Fayyisaa Addunyaa irraa maqaa biraa argameef jira jechuun Diyaaqoon Zamerkuun Beqqalee laga Rayaan irra Jarman jiraata Oromoo sanis